ريكوردي كنا هم دي كيسنو جايز اجتي امتا اجتي سبا باسا جرا بودين اكي جو وان كو جتو جو اكسا حبيبي دبال اجتي امتا اجتي امتا باسو جرا اجتي امتا باسو جرا جروبي كان جارا والله باهكا جروبي كان جارا مي امتا في مالي اغا بوريفو اجتي امتا باسو جرا دينا بليس باسني سغلي كان دبالو ديناف كنو جرا دبال موتي اباهكا بكت كيسي جتوتي دبال نسلب سينغا بليز دابي دبال فيا مو بونجير نسبا كان فتو ارغيدرا واي امتا دبننو اجتي امتا باسو جرا اورمو دغفدا بوريفو اجتي امتا جرا مو دامني جرا بشجي لا لي دبالي جرغنيا ما بوليتيكي تكنافس تكماندو بدا لا لي جرغنيا دغفدا hangam takka garte namni zamana kana media irraa gargar fagaannu le marti keenya ummata kanaaf jiraanna ifiif mataa keenyaaf jiraanna garuu ummata kanaaf immoo bu'aadha qabna ammoo mubeen mataa isaatti jiraata akkuma keenyatti garuu ummata kanaaf faayidaa qaba dabbaal mootiidha yeroo ammaan tanaatti mataa isaa jiru isaa jiraata kana garuu immoo ummata kanaaf faayidaa qaba marti keessanuu akkasi amma waan mubee cabsaa gadiin baasee jette ummata kana cabsuu deemtaa beekadhu namni tokko waan dabbaali kanaan cabsajee waan dabbaaliin cabsajee waan garee gofide dabbaal qofaa miti amma dabbaali yeroo ammaan tanaatti ummataaf sagalee taa jira ummata cabsuu deemaa jechuu beekadhu tanaachi waa'ee dhimma mubeedhaa waan mubee cabsaatiin gaffide yotte ummata kana cabsuu deemtaa beekadhu tole egaa amma furmaanni maali miciyyoon geema taphachuuf deemti mubee dhugumatti ati giiftoroota walitti qabdeeti giiftoroonni akka isiin taphachiifne goote mongoone yes or no qofa naa deebisi no dhimma gargaarsaa fi dhimma ummata keenya irraa dubbanne namichi kun iccitii kana baasa taanaan iccitii ummata Oromoo baasee kenni keessanii immoo laaltu sagalecha ummato yoo shoppii godhe malee iccitii kanallee hin baasu kanan baasutti dhiifu tole mee namoota biraati carraa kanneetiin mubaarak ana badanii akka maayikiin hin taphanne godhaan jiru gargaarsi dhimma ummataati iccitii jabduu keessaa naasofne iccisiisantu isa bira dhufee jaa icciti ummata baha jakan uga timbazin jechaa jira kiisi ummata icciti yotaati icciti ummataati magargaarsaati tole itti dubbadhu agaara mul'ata dubbadhu dabbaan no hayyuu fanni dabbaan dubbadhu harka baaftee jirta خجأت الدرا بالرفما خلتي وايس أنا ملي وأنت كلم سو كجيب الرنكاو أكمل نيجي جروبي سون جروبي ومتاتي دي مومتا كستا سماتو لأيين garuu mubaarakachi keessatti biraayiveetii maayikiidhaa barreesse waa'ee gama sirriitti yaadasaa ilaalchasaa akkatti hubachuu qabdan jee waan jiru lafa kaa'e guruupii uummataa keessatti bakka faayidaan uummataa dubbatamu keessatti waa'ee geema miskiintitti akka geessee mubaaraka barreessuun hubannaa eenyuuf kan nu barbaade achi booda fedhiin isaa malee kajaa'u isinuu numa beektanii asan nan galchu an abbaa guruupii san keessa jiru giiftaroota san keessaa nama ergaan diskiriinii san na ergees as gala jira oliin baasa مبارك وجنس عاد فريندي ده ولا بيغني وان جروبي حسب بريسو كفو سونتاني مبارك وهما فريند ما مثلا وجه ولي قبلنا ابته واي مايك تاسي واي جيما كنا وبنا اسافي ومن انو سوري ديب سكنا مبراتي وان غدا تريكبا نما سن سليفين قالتا تو كنا قبدا nama sanis galchuun barbaannu ati namuma sanuu seeftii isaa hin eeyduu jechuu tokko faana. Neetu murada. Obboleessoo ani na saa'u jiru kun dhiira sanuu dhiira waggaa shandachii galatti siyaasaa ni dhabde an. Ijoollee xixiqqoodhaa miti maqaballeessiidhaa miti kuni hannaa miti. Just haqa dubbachaa irraa gaara mul'ata goota kamuutti naa qabadhu sirna dhaggeeffadhaa. Nama mubaarak aad firendii waliin qabu kan dhimma dheeraa waliin haasaa turan. Waa'ee geema maayikii illee dhaamsa dhaamee fi akka inni illee namoota isa dhiyaataniif dhaamsa dhaamu mubaarak musammaa haada sibiilaa guddaa maayikii irratti hidhu jira geema kanarratti. namatti simu jira namni itti hime walitti simaa jira nama 15 ka jiru barreeffama mubaarak musammaa barruu 19 dhedheertu inni dubbifattanii isin duraan qaba sagalee daqiiqaa takkaa fi soofandi shanii isiniif hin banaa ammallee ni dhageeffattan. Abbaan dhiisi siin jennee uummata kana qabu. Bari akkamatti afaanaasi afaanuma naasi waan dhage ammallee irraan deebi'aa dhageeffadhu afaanuma naasi mubee gaafachaatiin jira miti afaanuma naasi. ammallee taatu waan mubee cabsaa yoo gaffiddu taateen taanaan mubee meeqan cabsaa jirtu
ummatanni gargaaru jirtu kana cabsaa jirta. Kana jecha rakkoo walii afaanumaan haasofnee finna malee waan inni keessa hojjetii keessaan hojjete miidiyaa irra gaffite taanaan fuulduraaf ummanni isa akkamitti amanee hojjeta. Kana godhuun qabdu. Wanta kasii. Haasee gabbaasuun qabdu. Sagalee tokkoffaa sagalee mubaarak malee sagalee namoota biraan fidu tokko. Lammaffaa maqaa guruupii sanii irraa hin mura jalaa fi dura maqaa namoota biraa achi keessa jiran adminii irraa hin mura. Sagalee na fidu sagalee waa'ee gargaarsaa waa'ee uummataa osoo hin taane paablikii waa'ee maayikii ofarratti waan fookas ta'e qofa yoon isin biyyo. Dabbal yoo dhiste yoo dabbal habibi nama meeqatti kadhataa jira bar. Aboo hundi suuti qoyaayyee hundi suunaa itti banaa yoo feetan gabbu'aa yoo feetan ta'a ani maqaballeessii taatee qoy bu'aa hundi keessanuu gabbu'aa. Maqaballeessii taatee kan isin harkaftu hin barbaadu oggota kanaafsa. Maqaballeessii taatee narratti kaftu hin barbaadu waan. Nin banaa miti nin banaa yoo muutii qaafatan firaan isin buusa hanga dhumaatti dhageeffadhaa sagalee. Hanga dhumaatti dhageeffadhaa. Agendaa bareeda fidee awwaam iskirtii sana bira dhaabbannu akkuma waan ati sii dha'uu feetee fakkeessineeti oofnaa hoggaa tokko dubbiin oofita akkuma kee kana gaddee oofnaa nurra laaleen yoo dandeessu kun sappoortii nu godhe biraa bahi yoo dadhabdee immoo nurra laaleen ija lagannaa ija leeyina. Awa maayikii nuti illee nama nuti waan nuti dibnee jirraani haa taphattu wallahi miskira rabbi tigara nu nyaachaa jiru. Thank you sagalee waan rakkisummaa dhageeffattan. You're so funny. Zame kay lolte titi nurifachiste kani go. Okay. Ani durumani akka isin waliin shabbarii taate. Galatom information Dure galun akkana se. Ammaan as deebi'e maal gootani? Ammaan dhufee bara maal gootani? Okay, isinitti baay'ee. maal gootan jaabbaan haqaa miskiiticha Ana isin maala isin. Dabbal mootii connection keessaan bee bara ammaan connection Rakkoon qabu isiniif hima. Mubaarak Musammaa sagalee giftoroota waan jaarii isin qabu waan nutti hime isin qabu suuraa ji'a sadii dura nutti ergillee hin qabu illeedha jibba inni maayikii qabu isin beeynu beekaatiin jaanii. Fedhu tolchee fidee fedhu balleessee fidee agandaa maayikii isaa fidatee. Geemmu kana dhaadhiisaa jirtanii maaliif tokkotti jiroofina? Dhaadhiisaa naa deemu. Nin tumura. Ani waan namni jiru tumura abbaan barbaachisa. Maaliif mubaarak irratti himannaan qaba beekadu dabbaal gamanu maaliif? Ni mata as jira ni mata boy. Ani waan namni jiru tumureetiin sandura mi'a waan tana chee godhadhaa yoo fetan rekoordiilee godhadhaa. Suuraa mubaarakan itti gaddeebise geema maayikii illee nama hanga kanallee kan itti wali qabee egaa mubaarak dhiifama gaafadhee fi eega mubaarak agandaa kana gabbaase mubaarak maafi maayikii walumaan gargaaruudha. Hangaan dandeettii tattaaffiin godherraa hin godhe waan biraatti himti sagalee jaa dhageeffannu. Mubee agandaa bareeda fidee awwaam iskirtii sana bira dhaabbannu akkuma waan ati sii dha'uu feetee fakkeessineeti oofnaa hoggaa tokko dubbiin oofita akkuma kee kana gaddee oofnaa nurra laaleen yoo dandeessu kun sappoortii nu godhe biraa bahi yoo dadhabdee immoo nurra laaleen ija lagannaa ija leeyina. Awa maayikii nuti illee nama nuti waan nuti dibnee jirraani haa taphattu wallahi miskira rabbi tigara nu nyaachaa jiru. Thank you. Maayikii duraan ara walii qabaannus duraan wallabdee qabaannus dhiifnee fi jirraa obboleettii teenyaa sannu hundi ofii walii goonee jirra isinillee dhiifama nu goote nuti illee goonee fi ammatti wanni guddaan nuti barbaannu isin akka milkootuudha. Kanaaf akkaawuntii isii akkuma isin hundi beektan gubachaa ture baariyaadhaan qabdu viinsii hundi gabbu'ee jira yoo waan kana wafabaa goonee fi viinsii illee akka fawwaluu baanne milkaa'uu hin dandeessu jennee waan yaadnuuf mubaarakis dhiifama gaafanneetuma goone ana dura mubaarakii godhe biraan kuma agandaan ajanduma isa moo abbaan mubaarakii akka mubaarakii sun irra laallee fedhumaa fi qofa qabannaa isaatiin goone sana akkasii nu hubadha. Suuraa maayikiidhaa faayiroo keessaa mubaarak argaa adeemne. Suuraa maayikiidhaa asirra deddeemaa ture hundi isaa tiktook irraa gabbaa ture mubaarak waan arginu qabu. Giftoroota 15 ja'anis wallaahi billaahi hin beekan beekaatiin ja'a sagaleen na bira jirtus hin jirtu. Walumaa galatti agandaa bareedaa irratti milkoonee jirra guyyaa afurii booda jechuun noovembarii guyyaa 8 obboleettiin ta'e xiqqoon maayikiin geema qabdi waan dandeenyu biraa dhaabbannu haa gargaarru geema isii kana geema ajaa'ibaa geema guddaa isin ittiin eeltiraa mootu akka inni ta'u hawwii fi kaka'umsa qabnutti dadhabaa jirra kaleellee waan biraa dalagaa ollee deeggarda waan biraa dalagaa jirra ammaa san dalaynaa wanta kan isinitti hima mubaarak musammaa anaaf akka abbaatii anaaf akka obboleessaati dhugumaan isinitti hima. Jalqaba gaafaan gara miidiyaa kanaa dhufu osoon bakka namni jiru tanan gaheen yoo xiqqaate waggaa takkaa fi ji'a jahan dura feemasoota miidiyaa kana jiran keessaa namni fooloorsii naa deebisee keessaan naa barreessee nagee na gaafate mubaarak musammaati. Yeroo hunda nu biratti argamee waan danda'u dhimma uummataa irrattis yoo ta'e dhimma dhuunfaa irratti yeroo hunda sappoortu kan godhu mubaarak musammaati.
namoota as gubbaa jiran keessaa namni waliin dhiyaannuun kan kabajuu fi kan wal hubannuun yoo jiraate mubaara qofa waan isaa wajjin wal amannuu fi wal jaalannuu fi wal hubannuuf jechaan anuu waan akkanaa kana godha malee hin godhu geema isaa irratti illee yoo agartanii gettan gaafa geema isaa illee wooma akkanaa kana goone sanis isuma wajjin dhiifama gaafanneetuma inni quban qabu baay'ee wallahi tanallee quban qabu sagalee alaa qabeef ta'ee fi mana isaatti godhe ifiin godhate ta'an godhe garuu quban qabu deemaatti dhufee osoo mana barin ture garuu sagalee kaayetiin ture sagaluma nan kaayee sanuu hunda geeffende saati sanitti godhis naan hin jenne an sagalee kaayee fi mana banee deemaatti dhufee walumaan eegalle innis keessan beeka waan ta'eef akkaan an hamtuu raata akka wanni wayii na bira jiraatti an dubbachaa jiran ni beeka waan sodaallee hin qabu sababa saniif dhufee taa'e osoo wala beekuu baanne osoo sodaa wayii qabaate inni nun taa'u ni baqata sodaa dhabuu sarraas taa'u jira walumaa galatti dhiifama nu godhaa warra nutti aartan sheekotaa jira giftorotaa jira namoota gurguddaa as gara garaa sana argamutti jira wanni bahaa takkaa sodaa takkaa shakii yoo isin keessa ture dhiifama isin gaafanna ol kaane maqaa rabbiitiin wanni waan kana gooneef kabajaa wal hubannaa fedhii ce'umsa walii qofa arguuf milkii walii qofa arguu qofaaf roga kan fayyadamneet akkamitti wal guddifna kayyoo qofaaf godhaa jirra akka dhiifama nu gootan warra nutti aartan akka ofii nu gootan hin barbaada galatooma. Galatoome asumaanuu galatoome waan tokko dhaammachuu barbaada dabbaal irra deebi'ee ani akkaawuntii maakii dura ji'a tokko eega gubatee arra ji'a lammaffaa akkaawuntiin jira hawaasa kiyyaan wal dhabeetiin jira nama baay'ee irra isin hordofaa siigalee arraan tana nama awwaalamirraa nama tokko ani saniifuu hawaasni Oromoo karmatti argamu kuni akka fooloo na goosiftuun barbaada 1700 galeetiin jira mee arraan tana namni meeqa akka fooloo na godhu kabajaaf akkanamiti eenyu abbaa gadaa akka goonu amma waajjira gartee dabbaal mootiitti dura iyyannaa keeni galfatta iyyannaa sani abbaan eenyu gaarri mul'ata faayila kee gara galcheeti eenyu isa dura jira laalee san booda abbaan akka irra mallatteessa muummichi ministeera abbaa gaati akkanuma Abbaka kanaaf saati koina gona goofta gona rabada naaf saati kisho dali wanti mantana dabbal dalageetun dhageeffadhaa jira keenya wanni ma dabbal dalageetun na amantanii amanuu baatanii dhaadha isaan duratti gizee dhaadha isaan advertising sifa addaa ture jaarraa kana keessa immoo dhaadha isaan waan dhaadha isuu barbaaddu san faallaa isii deemta akkasi bitamti magaalaan Hubeen nagaqqabaa waan hin jeen qabaa jechuu malee waa'ee gartee jaarraa saayinsiin xixiqqoon gallee fi jidduu takka anachi garagaleetiin waan inni dubbatu faal akkuma dur qofa maaliifin mubee wajjii waan garii hojjanna jeetiin faallaa isaa deemuu eegalee mubeen abbumaa kaa kanarraa qabaa sila abbaa kanarraa qabaa namichi kun maaluma narraa barbaadara waa mubee min nakkaante yaa abbo zoorobbuno yaa abbo takkaa ani jiruu irratti abbaa haqaa haga ar'ara rifadhe takkaa jiruu tiyya gaafa du'a haadha kiyyaallee natti himanii rifadhe dhugaa. Gamalachittu achittillee yoo ayseenullee yoo dabbal abboo hujii keessa nyaadha. Wallaahi takka akkanatti rifadhee hin beeku siin jedha. Jiruu kiyya irratti. Yaa abboo hujii keessa nyaadha. Dabbal hujii keenya hunda keenya rifachiiste baaba. Bismillah. Unbelievable. Wallahi hedduu rifadhe anillee. Abboo garuu hujii ajaa'ibaati. Yaa dhugaa. Laale mana mubee nama 8,000 seenee as almost nama 3,000. Akkasi. Waay Oromoo. Laale bakka hawaasni kun irraa gargarfatu beeyti ijoolleen min poointii beeyti waan taateef. Wallahi rabbi sin haa bulchu jabaadha. Waan gaarii garuu waan naasuuti fincaan sirriitti fincaa'uu ga'eesi. Gamanumaan obboleen keenya marti keessanuu maayikii oroodaa advertaayisii godhaa wanna siidaa piroofaayila siidaa wanna piroofaayila godhadhaa marti keessanuu micaan tuni bikka kaleen jirtu har'a bikka addaa jirti jechuun manni siis vaaraaliin bahu nama dhibbaaf wayisii daawwataa amma haareetti micaan tuni kara garee gartee maantana ammayyootee dhufte garee gartee diroonii hidhattee meeshaa gartee misaayila gartee Iraanitti dabartoon meeshaa guddaa hidhatte kana garee dabbaaltana dabalamuu qabdi jijjiiramuu qabdi
Mube welcome back again. Dalaga hareti dalaga negala move demti hojin dala takat dalagama. Akkasiga angruman jajara keenya ulfaadha kabajama. Dabbali michoo sin jajjabeessi akkaataa siin manisi baaraalee bagodi wantoota adda addaa irratti gargaari. Namni jedhu fellee akkasii profaayila godhatu godhi. Akka nagaa poliitii irratti qoodha akkasii jedhu fayyaa ta'e waan gaarii dalagaa jirtan. Dabbal sagalente injiru sagalente. Mit godi raqa sagalente injiru. Injiru amalle sagalente. Yoo namni maayikii banatu sagaleen isaan dhageessisu. Maayikii cufadhaa marti keessan wayitanii dubbatu. Okay, nuti ni cufannaa ati dubbadhu mee. Ifamu nuti jirtu namni ol miidhu jiru hundi keenyaa milkiin dubbachaa jirra. Yaada keessan warri mana keessa jirtan yaada keessan gaggabaabsaa. Nu kannaa nama biraatti hin gasii galchaa deema bootaa walii gallaqqifna. Galatooma. Hayyee galatoomi rabbi haa milkeessuu jabaadhaa yaada bareedatti jirtanii waan garuu warra nu keessaa nayxanii gara lachittuu jabaadhaa waan bareedatti jirtanii akkasii sabboonaan faa hoo maaliif jiran. Hundinuu tanuma hundinuu wakabaadha malee waata kan jira maali wakabaadha agendumaa beekumaa deemoo beeksisa jira namni hundi. Bakka bareeda waan gaarii hojjettanii hayyee galatooma. Waan ajaa'iba sittoo hagammaatitti an duraani namanne hanga dabbaal sagalee hin baninitti dubbiin garamii jeetiin ajaa'ibaa ture silee koonfistaa ture sigalee. Mana mubeetti sagguun dhaqu nama 8,000 jira gurbaan gad darbame asuma dhufee dabbaal ogguma namanu bakka lollee addunyaa afraffaan sadaffaan dhufe silaa afraffaa eegalee jeetiin taa'ee ilaaluu ture. Ogguun ol seenu immoo sarpiraayisiin ta'e asitti ammanta dhumarra dhugaa rabbi. Waan ajaa'ibaati. Anta dajee akkan deemsu. Uummata gashti. Abbaa Gadaa. Abbaa Gadaa. Akkana laa namni keenya jabaatee guddatee ife mul'ate jechuun akkana. Gamana gamasii as dirgim achi dirgim oliif gadi godhanii hawaasa dila kana waliin yaamanii wanni nuti deemnuuf gammachuu obboleettii teenyaa jechuun caalaa wanni nama gammachiisaan jiru. Wallahi isma dhugaa rabbii. Sigalee miti. Dabbaala sisindee achi sindee gadi sindee oli sindee tuma fidee sin liqimsiisee mi? Akkasii jechuun namni keenya jabaachuun waan gaariidha. Mubaarakillee naa galatoomu. Mubaarakis waan gaarii godhe. Abbaara jiddaa kanaa isaa waan gaarii godhe. Inni akkasii galatoomaa jabaadha. Dhugaa dubbachuuf haasoftanii fixanii wayii. Rabbi irraa haasofneetuma du'aa goonaa fi jabaadha.